Dhukkubni sukkaaraa namarraa namatti hin darba mee warri beektan jetti obboleettiin keenya waan kana koomentii kana kan ol baaseef jechuudha. Namoonni hedduun gara keessaatiin dhufanii dhibeen sukkaaraa namatti ni darbaa'e akkasuma koomentii hedduun argee maaliif yoon viidiyoo hojjete tariitiin namoota hedduu bira waan ga'uufi waan kana tarii adda baafachuu dandeessu. Ijoolleen keessumaa namoota dhukkuba sukkaaraatiif saaxilaman waliin jiraatan rakkoo kana sodaa kanaaf miira keessan xiinsammuu keessatti dhiibbaa nageessaa hin beekaa maaliif gaafa yeroo hedduu deddeebi'ee dhufee waan ta'eedhaaf jalqaba irratti namoonni haaraa mana kana seentan mallattoo yeroo sana balleessuudhaanii koomentii irratti lakkoofsa tokko barreessaa. Viidiyoon kun akka namoota hedduu bira ga'uu fi wanni kun isin fayyada waan ta'eef koppiliink sheer gochuudhaanii namoota hunda biraan ga'a. Anaaf osoo hin taane nama bira akka ga'e namni irraa fayyadamuuf jechuudha. Ana faayidaa dhuunfaa kiyyaaf osoo hin taane jechuudha. Haga dhuma qophii sagantaa kiyyaatti na faana tura. Sukkaarri jalqaba sukkaara kaleessa yeroo dubbannetti bakka lamatti qoodnee ilaallee keessumaa bakka afuritti qoodamuu danda'a. Garuu an kan isinii kaasee dhukkuboota ijoo kan ta'an fakkiin ammoo kanneen hamaa ta'an bakka lamatti qoodanii isinii kaasee jechuudha. Kanneen keessaa kanneen amma qabanii amma milikitaa agarsiisanii jiru jenne kanneen ammoo suutatti qaama namaa keessa turan ni jiru jenne sukkaara qabamuutiif qabamuu dhabuu keenya akkamitti haala adda baachuu dandeenya. Akkuma kaleessa dubbadhe isa cinatti jechuudha mana fincaanitti nama fiigsu amma fincaansi jechuudha si fincaansi qabu amma si mul'u akkasuma dootiin garaagaraa yoo sirra jiraatan qoorii dhuusuu infekshinii garaagaraa deddeebi'ee sirratti mul'achuudha jechuudha. Kun ammoo adda baafachuudhaaf jechuudha meeshaa xiqqaa akkuma suuraa irratti argitan kana meeshaa xiqqaa kanaan jechuudha deemtanii hagi sukkaara keessanii ol ka'ee ol hin kaane kan deemtanii adda baafattan ta'a jechuudha waan xiqqoodhaan faarmaasiidhuma naannoo kee jirratti argamu bira deemtee jechuudha. Kun nama kamirratti waan nama dhibu miti fakkiin ammoo waan nama sodaachisu illee miti jechuudha. Sukkaarri dursanii of eeguun dirqama nyaatota keessaa sukkaara yeroo jennu kan uumamu qaama namaa keessaa jechuudha. Namarraa waan namarratti darbu miti jechuudha. Qaama namaa keessaa sukkaarri hoggaa dhiigni gara seelota keenya kan raabsu dhiisee haalli sukkaara keenya jechuudha yoo dhiiga keessatti hafu namni sun dhibee sukkaaraa fi saaxilamaa deemaa jechuudha. Akkasuma dhibee onneetiif akkasuma agartuun jaamu dhibee dadhabbii garaagaraatti nama saaxila sun ammoo sukkaara hamaa keessa nama geessa dhibee sukkaarri akka walii galaatti dawaa argateeran jedhamu haa ta'uuti garuu yeroodhaaf dhukkuba sana tursiisuun danda'ameeti jira jechuudha. Kun ammoo ogeessa yaalaa bira deemtee qorichoota fudhachaa yeroo dhukkuba kanaa dheeressuu dandeessa. Hatattamatti garuu dawaan sukkaaraa ammallee argameeti hin jiru amma maatti jechuudha. Kun ammoo gizeedhaan yoo yaalamte garuu dhibee sukkaaraa tursiisuu dandeessa. Dhukkubarra namarraa gara namaatti ni darbaa'e kan jetteef ammoo yoo haadholii ulfaa jechuudha naannoo ji'a 8 keessa akka fakkeenyaaf sukkaara hamaa sana yoo qabaatte ilmoon sun daa'imni sun dhibee sukkaara kanaan qabamuu carraa qabdi kan jedhametu jira. Sanaan alatti garuu hariiroo nama waliin jiraachuu nama dhibee sukkaara waliin jiraachuudhaa fi wanna si qabu tokkollee hin jiru sodaan hin barbaachisu jechuudha. Kanarratti wannan isiniif himu nyaata keessatti sirreessaa wanneen akka kuduraa fi muduraa nyaadhaa sochii qaamaa godhaa keessumaa zayitarraa of eegaa keessumaa ammas illee waan lallaafaa waan mimmi'aa ta'an irraa of qusadhaa dhangala'oo dhugaatii illee ta'u waan hattaan mi'aawu waan ayilee mi'aawu waan halaawaa irraa of qusachuun gaariidhaa irra buna shaayii kanneen akkanaa bishaan dhuguun filatamaadha. Sochiin qaamaa ammoo waan hundaa'u akka biskiliitii oofuu akkasumallee guyyaatti sochii qaamaa gochuu yoo xiqqaate deemsa walakkaa isaatti daqiiqaa 20 ol guyyaatti deemuudha qabda jechuudha. Akkasumatti kan jiraattu yoo taate dhibee sukkaaraarraa of ittisuu dandeessa. Kun ammoo yoo tariitiin wanni kun ifa isin hin taane yoo rakkachaa jirtan keessan na qunnamuu dandeessu. Thank you galatooma wanti an gaggabaabsee ijoo kaaseef viidiyoo irratti hin dheeressu. Akkasumallee tiktokii waan naaf hin eeyyamneef gaggabaabsee ijoo qofa tuqe garuu tartiibaan adda baasee viidiyoo kan isin dalaguuta yuutuubii deemtanii daawwachuu hin dagatina.